Diddiidhaan waaqa gochuu hin dandeessu. Ergamaa ta'uusaa itti nama nan fudhaa, dinqii hojjechuusaa itti nama nan fudhadhaa. Gargaarsa isaan dandeettii isaatiin gargaarsa abbaan ala oomaa takkayyuu hin goone. Oomaa takkayyuu inni afaan isaan dubbateera. Afaan taate Yesuusiif dubbachuu hin dandeessu ati. Inni afaan isaatiin ani dandeettii kun oomaa gochuu hin danda'u jedhe. Waa baay'ee gaaffii baay'ee isinii kaasuu nan danda'an. Fajajju ati fajajaa fi umurii kee maleessa ani wanti fajajaa keessatti na hambise takka hin jiru. Yesuus yoomiyyuu waaqa miti maal fidda? Sammuu keessi eeguu jecha gara ji'a ja'a wakabaa keessanii soba keessaniin isin duukaa deemeera. Kana booddee isin duukaa hin deemu garuu. Giddii waaqa gootaa silaa. Waaqummaa aboo waaqummaa kennu eenyutu sinii kenne giddii waaqa goota hin do'ani waaqaan jette ani dandeettii koo noomaa nan godha hin jenne. Giddiidhaan waaqa gootu nama dandeetti gargaarsa biraa barbaadu atuu gargaarsa barbaadda innu gargaarsa barbaada. Maa inni ergamaa ta'e malee maaliin anarraa adda ergamaa ta'echi maa akkuma koo ji'a 9 bultii 14 garaa keessa taa'ee dhalate bar. Akkuma kooti naannuma foonii ta'eetu ba'echi keessaa sibiila yookiis immoo hadiida wayitu garaa Mariyaam keessaa ba'ee miti bar. Foon uffatee mabee akkuma hawwii kanatti xeebdu. Si kabajeen nambalu ishee zabaati. Nama ji'a 9 dhalate akka koo garaa keessa taa'e nama ji'a 9 dhalate rabbi dachiima kanarraa naa akka sunumaatti nama nu amantii dhiiseen taa waaqeffataan illee taa malee tuma musliima ta'uu dhiiseeyyuu. Akka koo nyaatee dhugee dadhabee. Emeexeraa kee. Hawwi. Kalas dhiisiti. Umaasiin godhanii inshaallah waan taanu maaliif jennaanii inshaallah rabbi isaan akka jeelchuu isaanillee namni osoo dhugaa bareedee inshaallah jarattiin kun edas narra buteeti ani baay'ee jala taa'ee dhaggeeffadheen baheeti wanti qoshaashaan kun. Ati dhiisuu waan gaarii. Dhiisuun gaariidha dhiisi namni waa dhiisu. In badu beektaa namni waa dhiisu sadarkaan isaa oluma malee. Rabbi. Namni waa gochuu hin danda'u waan ta'eef. Yesuus waaqan taane ani ganaan lallaba. Inumaan dhiisa. Isa kana maa jarri waaqa gochuu hin danda'an osa kana. Namni waaqa jedheedhaaf waaqa hin ta'u maaliif jennaan inni ergamaa rabbii kabajamaadha nabiyyi rabbiiti ilma namaati. Kun waan nu jennee osoo hin taane waan inni jedheedha. Nabiyyi rabbii akka ta'e illee ilma namaallee akka ta'e nama akka ta'e akkasumas ergamaa rabbii akka ta'e inni waan jedheedha. Nuti kanatti ni amannaa ni kabajna. Laakiin waaqni immoo lama sadii miti tokkuma waaqni. Rabbiin tokkuma innis immoo isa Yesuusiin ergeedha. Isa innillee sagadaa fi tureedha. Isa innillee kadhataa tureedha. Isa innillee waaqessaa jedhee nama itti waamaa tureedha. Isa inni rabbii kooti